Ashama akkam jirtan daawwattoota chaanalii koo chaanalii Yaadii Miidiyaa Neetwoork kanarratti egaa odeeffannoowwan adda addaati kan isinii dhiyaatu. Har'as egaa akkuma baramee odeeffannoo dhimma oomisha qamadii irratti xiyyeeffateen isinii dhiyeessaa hanga xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaan isin affeera turtii gaarii. Seenaa keenya keessatti yeroo jalqabaatiif misoomni qamadii bonaa kan gannaa caaleera jedhaniiru pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin hojiin qamadii irratti raawwannu wabii nyaataa biyya keenya mirkaneessuu irra darbuudhaan dhimma birmadummaa biyyaatiin kan wal qabatudha jedhaniiru pirezidaanti Shimallis. Kanaaf ammoo qamadii alaa galchuu keessaa ba'uudhaaf qofa osoo hin taane ofirraa hafnee alatti erguu dirqama ta'uu barree jallitiin qamadii oomishuu eegallee jedhan obbo Shimallis. Oomishni qamadii jallisii waggaa 4 dura yaaliif lafa hektaara 7,000 qofaan jalqabame waggaa waggaadhaan dhibbeentaan 100 oliin dabalaa bara darbee lafa hektaara miliyoona 1 fi 100,000 oliin geenye turre jedhan. Bara kana ammoo uwwisa lafaa bara darbee dachaa oliin dabaluudhaan hektaara miliyoona 2 fi 600,000 oliin ga'uudhaaf karoorri qabamee milkaa'aa jira jedhaniiru pirezidaantichi. Lafa oomisha bonaatiin facaasuu dandeenyu mara hanga jalqaba baatii amajjii jabaannee yoo uwwisne karoora qabannee ol milkeessuu akka dandeenyu hojiin godina Shawaa Bahaa aanaa Loomeetti hojjetamaa jiru agarsiistuudha jechuun dhaamsa isaanii dabarsan. Walumaa galatti oomisha qamadii gannaa fi bonaa hektaara miliyoona 5 oliin ga'uun danda'ameera jedhan pirezidaantichi. Dabalataanis hojiilee qonna magaalaa godinichaa kan daawwanne yoo ta'u gama kanaanis cimnee yoo hojjenne abdii guddaa qabnu kan mirkaneessudha jechuudhaan dhaamsa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin himaniiru obbo Shimallis Abdiisaa. Egaa dhimmi oomisha qamadii kun xiyyeeffannoo olaanaa argachuudhaan sadarkaa mootummaa federaalaatiinis ta'ee mootummoota naannoleetiin hojjetamaatiin jira. Keessumattuu immoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hojiin oomisha qamadii xiyyeeffannoo guddaa erga argatee waggoonni lakkaa'amaa jiru. Akkuma obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsan kanarratti mirkaneessanittis oomishi qamadii bonaa kan baranaa immoo dachaadhaan dabalaa jira jechaadha. Egaa bu'aa kana diinni hin jaallatu, ijji diinaa ni diimata jechuudha yoo kana argu. Hojiin kun daran finiinee akka itti fufuuf shoorri qonnaan bultoonni Oromiyaa gumaachaa jiran egaa iddoo guddaa kan qabudha. Kallattii mootummaan kaayetti fayyadamuudhaan qonnaan bultoonni Oromiyaa keessatti argaman hojiin oomisha qamadii bonaaf ganna akka finiinuuf shoora guddaadha kan isaan gumaachaa jiranii. Otoo isaan carraaquu baatanii, otoo isaan kallattii mootummaan kenneef fudhatanii hojiirra oolchuu baatanii bu'aan amma argamaa jiruu fi qabatamaan ijaan mul'atu kun gonkumaa argamuu hin danda'u. Kana malees ammoo egaa qooda fudhattoonni adda addaa jiru. Bu'aan kun akka argamuuf ogeeyyoonni hojii misooma qonnaa itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa adda addaa irratti argaman shoorri isaan gumaachan olaanaadha. Bu'aan hanga ammaatti argamees egaa carraaqqii isaaniitiin kan dhufe ta'uunsaa beekamaadha. Egaa bu'aan kun daran dabalaa akka deemuuf Itoophiyaan keenya rakkoo diinagdee keessaa akka baatuuf rakkoon diinagdee biyya keessa jiru dhawaataan fala argachaa akka deemuu fi beekamtiin idil addunyaas akka argamuuf hojiin oomisha qamadii eegalamee daran finiinuudhaan babal'atee itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo haala mijaatu jira. Mootummaan akkuma kanaan dura waadaa seenee guddistoota oomishaa jechuun galteewwan oomisha dabaluudhaaf gargaaran dhiyeessaa jira. Sanyii filatamaa, xaa'oo fi kanneen biroos haaluma wal fakkaatuun dhiyeessaa akka jiru beekamaadha. Bakka hanqinni jiruttis egaa akka dhaqqabuuf carraaqqiin taasifamaa jira. Odeeffannoowwan yeroo adda addaatti ba'aa jiranis kanuma kan mul'isanii injifannoon kun injifannoo guddaadha. Injifannoo duubatti deebi'uu hin qabnedha. Qonnaan bultoonni jabaatanii
haa hojjetanii qaamoleen deeggarsa taasisanis deeggarti isaanii finiinee itti fufuu qaba. Yoo kun ta'e oomishi qamadii dachaa hedduudhaan dabaluudhaan gabaa biyya keessaa quubsoo irraa darbuudhaan gabaa biyyaalee alaatti argamuufis kan dhiyaatu ta'uunsaa egaa beekamaadha. Inni kunis qonnaan bultoonni bu'aa ifaajii isaanii bu'aa dafqa isaanii akka argataniif shoora guddaa gumaachaa jechaadha. Hojiin qamadii bonaaf ganna oomishuu kun egaa amaleeffamaa jira, aadaa ta'aa jira. Inni kun ammaan booda gara duubaatti kan deebi'uu hin dandeenye akka ta'e haaluma qabatamaan jirutu mul'isa. Hordoftoota koo kabajamoo egaa odeeffannoon kun namoota kanneen biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf hojmaata yuutuubiitu ajaja mijeessa waan ta'eef laayik godhaa. Namoonni sabskiraayib hin goones sabskiraayib godhaa. Michoota keessaniifis qoodaa. Yoo dandeessanis jechuun yoo barbaaddanis yaada kennuu ni dandeessu. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.